Yaa'ii idilee 35ffaa aangawoota gamtaa Afrikaa Finfinneetti gaggeeffamu ilaalchisuun Ministeerri Fayyaa fi Biiroon Kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhimmoota hojjechaa jiran irratti ibsa waloo kennan. Yaa'ii idilee aangawoota gamtaa Afrikaa 35ffaa Finfinneetti torbee dhufu gaggeeffamu irratti of eeggannoon ittisa COVID-19 barbaachisu hundi akka taasifamuuf giddugala ittisa dhibee fi to'annoo Afrikaa yookaan CDC waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu Ministeera Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee beeksisan. ጉባኤውን ለመታደም ወደ ሀገራችን የሚመጡ በርካታ እንግዶች ከመሆናቸው አንፃር ያይቸረት ማቹፍ keessummoonni hedduun waan argamaniif maloota ittisa COVID-19 daran yeroo hojiirra oolchinuta nageenya keessummootaa eeguu fi dhiibbaa weerara COVID-19 uumuu danda'u ittisuu fi yaa'icha haala gaariin xumuruuf qophiin barbaachisu hundi xumuramaniiru. Hoteelotaa fi iddoowwan keessummoonni turanitti of eeggannoon akka godhamuu fi tatamsa'ina vaayirasichaa hir'isuuf qorannoon yeroo hunda akka taasifamu ibsaniiru. Dabalataan lammiileen hundi milkaa'ina yaa'ichaaf tumsuu akka qaban dhaamaniiru. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Yoonaas Zawudee gama isaaniin seeronni vaayirasii koronaa ittisuuf ba'an hundi hojiirra akka oolan ibsuun qaamoleen tajaajila hoteelaa fi geejjibaa kennan namoota talaallii farra vaayirasii koronaa fudhatan qofa hojjisiisuu akka qaban akeekan. በተቻለ መጠን እንግዲህ የአገልግሎት ላይክ መብራት የውሃ የትራንስፖርት የሆቴል የቱሪዝም እነዚህ አገልግሎቶች dhimmoonni nageenyaa fi tajaajila bu'uuraa kanneen akka hoteelaa, geejjibaa, turizimii fi biroo xiyyeeffannaa olaanaan itti kennamee hojjetamaa jira. Maloota ittisa vaayirasii koronaa hunda hojiirra oolchuun dirqama. Lammiileen hundi carraa kanatti fayyadamuun biyyattiin nageenya waaraa akka qabdu agarsiisuu cinatti keessummaaf kabaja guddaa akka qabnu agarsiisuu qabna. Yaa'ii kana gama hundaan milkaa'aa taasisuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjetamaa jira kan jedhan obbo Yoonaas bulchiinsi magaalichaa tola ooltota 500 ol leenjisuun sanbata irraa kaasee gara hojiitti akka galchu beeksisaniiru. Milkaa'ina sagantichaaf jiraattonni magaalattii deeggarsa isaanii barame akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru.